fayyaa jirtu warra qophii gabaabaa kana freshman isiniif qopheessinee jirra barnoota irraa logic critical thinking irratti chapterii jalqabaa irraa eegalee hanga dhumaatti nu wajjin akka hordoftan isin gaafanna. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan barnoota garaagaraa kan sadarkaa waggaatiin isiniif qophaa'u hunda isiniif qopheessuudhaaf qophii eegalee waan jirruuf subscribe godhuudhaan akkasumas share godhuudhaan barattoota biraatiin waliin nuuf dhiyaatan jenna. Har'aaf garuu barnoota kan nuti eegallu kana nu hordofuudhaan nu caqasaa isiniin jenna. Barnoota loojikii kana yeroo kan ibsu itti goonu ta'u logic jechuun as a field of study yeroo field study irratti it is a branch of philosophy that deal with the study of argument and the principle and methods of right reasonings. Logic jechuun falmii yaada sirrii irratti akkasumas qajeelfamaa fi tooftaa kan ilaallatudha. Tooftaa akkasuma qajeelfama falmii kan sababa wajjin reasoning dhugaatii wajjin kan ittiin yaada kan nu jechuudha ittiin falminu logic jennaan jechuudha. As an instrument akka instrumentittis yeroo kan ibsinu ta'u it is something which we can use to formulate our own rational argument and critically evaluate the soundness of other arguments. Isa kana jechuun falmii ofii keenyaa sababaan fayyadamu falmii ofii keenyaa sanis sababaan fayyadamuu fi falmii namoota biraatis akkasuma akka sirrii ta'e irrattis hirmaachuun kan ittiin gamaagamnudha akkasuma kan ittiin falmee sababa wajjin itti dhiyeessinudha falmii namoota biraatillee jechuudha. In philosophy it is a study of general and fundamental problems concerning matter such as an existences, knowledges and truths. Akka filosofiin loojikii kana ibsetti yeroo kan laallu ta'u loojik jechuun rakkoo bu'uura ta'e qorachuudhaan kanneen akka beekumsa namaa wantoota dhugaa jedhaman fi kanneen biroota irratti kan rakkoo san qoratu akkasitti qoratee kan falmii gaggeessu filosofii irratti loojikii akkanatti fayyadamna jechuudha. A rational and critical enterprise that tries to answer fundamental questions through an intensive application of reasons, an application that draws on analysis, comparison, and evaluations. Isa kana jechuun gaafiilee bu'uura ta'an gad fageenyaan sababa isaatii waliin deebisu. Sababa isaatii waliin deebisuudhaaf kan sababa wahii yaalii godhuu fi xiinxaluu gamaagamuu fi wal bira qabuudhaan kan hojjennudha. Kan analyze itti goonu comparison and evaluate goonee gaafiilee kana gad fageenyaan sababa isaatii waliin deebisaa ittiin kenninu philosophy irratti ibsinaa jechuudha. It involves reason, rational criticism, examination and analysis. Ammas philosophy irratti kanneen kanaas ni dabalata. Logic jechuun sababa akkasuma dhugaa faalleessuu akkasuma qorachuu fi xiinxaluudha. Kan rational ta'e criticism godhuurratti, examination godhuurrattis, analyze godhuurrattis kan qoratus philosophy irratti jechuudha. Akka yaada filosofiin ibsutti jechuudha. Meaningii philosophy irratti kan laallu ta'e philosophy is etymologically filosofiin barnoota kabajaatti akka etymologicalitti maal jedhamee beekama? It is law of wisdoms, jaalala ogummaati akkasuma jaalala hayyuuti. Jaalala ogummaa jennee kan qabannu taate. As a pursuit of wisdom, philosophy refers to this. Akka barbaada hayyuutti philosophy kan agarsiisu kanneen akkana the development of critical habit, the continuous search for truth and the questioning of the apparent. Isa kanneen kana kan itti agarsiisudha jechuudha. Kan guddifachuudha maal barteelee xiinxala barteelee ta'e habitan taataan isa kana guddifachuu irratti kan agarsiisudha filosofiin. Akkasuma dhugaa itti fufaa kan qabu it is continuous search for truth dhugaa itti fufaa barbaadu irratti kan qabu akkasuma kan mul'atus gaafachuu irratti kan appearant ta'e gaafii appearant ta'e kan irrattis barbaadu irrattis filosofiin hiikaa qabaa jechuudha. Giving a clear-cut definitions of the philosophy is difficult because philosophy has not a specific subject matter to primarily deal with. Philosophy ifa ta'e kanneen jennuun philosophiin ifa ta'e kennuu ni ulfaata. Philosophy ifa ta'e tokko
kun filosofii dhannee hankan hundi kennuudhaaf ni ulfaata. Sababni isaa filosofiin jalqaba kan inni ilaalu saabjektii garaagaraa kan adda ta'e waan hin qabneef saabjektii bira adda kan ta'e ispeesifik ta'e hin qabu waan ta'eef ni ulfaataa jechuudha. Filosofii kana ifateetti akka ifateetti kennuun ni ulfaata. Sababa isa fakkaatu fa'aa waan kanatuuf xiqqoo filosofii ifa haa ta'u hin ta'u jechuudha. Philosophy deals primarily with issues which are universal in nature. Philosophy is not elusive, nor is it removed from our various problems. Philosophiin jechuun filosofiin keessattuu dhimma jalqabaatii waliin kan wal qabatudha. Dhimma nuti falmii jalqabsiifnaa wajjin kan wal qabatudha. Akkasuma amala isaatiin universal issue qate. Universal issue qate jechuudha. Akkasuma filosofiin hagas mara kan nama rakkoo miti yookaan rakkoolee garaagaraa irraa kan fagaatee miti. Maaliif sababni dhiyomarraa as baafama. Sababni wantoota nurra jiran irraa akkasuma uumama cinaa jiran irraa isa waan bu'uuf kan fagaatu miti jechuudha. Is philosophy the best way to learn and understand this philosophy is to be philosophized. Philosophiin barachuudhaaf filosofii barachuu fi hubachuuf hunda irra kan karaa nuuf ta'u mataan keenya filosofii shaakaluudha. Philosophize ta'u namaan kana filosofii kana shaakalee dubbatu. Filosofii kan uumuudhaaf yaalii godhu yoo taane malee karaan duraa kan qofa waan ta'eef filosofii argachuudhaaf kana jala deemuu qabnaa jechuudha. Isaan as jalatti arginu hundeen akkasuma isa bu'uura ta'e jechuudha. To be confronted with philosophical questions. Jechoota yookaan gaafilee filosofiidhaa wajjin itti bu'uudha. Gaafii yeroo harkatte filosofiidhaan itti bu'uudha. Yeroo san philosophized ta'aa deemaa jechuudha. To use philosophical languages akkasuma afaan filosofiidhaan fayyadamu yeroo dubbatan afaan filosofii ta'e tokko afaan yeroo ati dubbattu wanta haaraa wanta dhugaatti fakkaatu tokko kan dubbattu ta'uu qaba. Afaan isaa afaan filosofii jechuun akkasuma wanta yeroo dubbattu namni ajaa'ibee qabatu philosophically san jechuudha. Akkasuma to become acquainted with differing philosophical position in the universe. Akkaataa filosofiin itti taa'u wajjin wal baruu fi sosochii isaa baruu. Inni dhumaa philosophize ta'uudhaaf isa kanaatu barbaachisaa jechuudha. And to read philosophers themselves and to grapple with the issue for oneself. Filosofaroonni ofii isaaniitiif dubbisuu fi dubbiilee garaagaraa wajjin falmuudha. Dubbiilee garaagaraatu wajjin falmu isaan. Kanaaf filosofaayiz ta'uudhaaf mataa keenyaanis akka isaanitti filosofii ta'uudhaaf yeroo kana dubbii sun akkasuma dubbiilee garaagaraa wajjin falmuu dubbii as bu'u falmii baas irratti yeroo haxiin dhalate philosophized ta'aa deemnaa philosopher ta'as ni deemnaa jechuudha. Socrates waan stated Socratesiin ofii isaatiif gaaf tokko akkam jedhaa ture wonder is feeling of the philosopher and philosophy being a wonder. Ajaa'ibni miiraa filosofiitii. Ajaa'ibni wanti namni ajaa'ibu ta'e wanta yeroo dubbattu namni ajaa'ibu san miira filosoofiitirraayi. Filosofiin miira sitti dhagahamuuf jira. Filosofiinis ajaa'ibaan eegalaa. Filosofiin maaliin eegala? Wanta nama ajaa'ibsiisuun eegalaa jechuudha. We all have touched and moved by the feeling of wonder from which all philosophy derived. We all participate more or less in philosophical issue. Bakka kanarratti filosofiin hundi kan eegalu miira nama ajaa'iburraa kan onnee namaa tuquun akkasuma hundi keenya miiraan kan itti hirmaannu ta'a. Haa xiqqaatu haa guddatu. More or less haa ta'u. Haa guddatus haa xiqqaatus. Yeroo kana filosofiin miira nama ajaa'iburraa kan onnee nama tuqu yeroo kan ta'ute jechi keessuun filosoofarsi godhu jira jechuudha. Namoota hedduu jira iskoolaarsii jajjabaa ammallee kan jiran namoonni akkasii jecha ajaa'ibaa jecha filosofii ta'ee kan dubbatan ta'a jechuudha. Abbootii amantii akka filosofiitti dubbatan akka gaariitti dubbii namaaf galchuudhaaf xiinxala guddaa qabanis akkasuma ni jirani haala saniin nama qabsiisuun filosofii irraa jechuudha.
Okay, thinking alone cannot take us philosophers in philosophical issue. Akka falaasamaatti falaasama godhuu qoftiin filoosofara nama hin taasisu. Filoosofara godhuun qofti filoosofara nama hin taasisu jechuudha. Etymologically, dhufiinsi bu'uura jecha philosophy kana in the word philosophy come from two Greek words. Etymologically jechuun dhufiinsa bu'uuraa jechuudha. Dhufiinsi bu'uuraa kana from two Greek words jechoota Giriikii lamaatirraa dhufe Philo and Sophia. Philo jechuun love, Sophia jechuun wisdoms. In literature definitions of philosophy is love of wisdoms jechuudha. Jaalala ogummaa jechuudha philosophy jechuun. Yeroo walitti hiikaa isaa adda babaasanitti ancient Greek thinker Pythagoras was the first to use the word philosophers. Namni jalqaba jecha philosopher jedhamu yookaan philosophera ta'es jalqaba Pythagoras jedhama jechuudha inni kun. Inni kun to call a person who clearly shows a marked curiosity in the thinking he experiences. Inni kun yeroo jalqabaatiif kan fayyadame jechoota uumuu irratti beekuuf ifaan ifatti nama kan agarsiisudha jedhe. Ifaan ifatti beekuudhaaf kan nama agarsiisu jedhe. Not all wisdom are philosophy. Ogummaan hundi philosophy miti jedhamas. Ogummaan hundi ogummaa harkaa yoo hojjenne taate ogummaan harkaa philosophy miti. Akkasuma ogummaan wanta takka oofuu irratti konkolaachisaa ta'u ogummaa miti. Akkasuma ogummaadha philosophy miti jechuudha. Akkasuma the wisdom that philosophers seek is not the wisdom of the expertise or technical skill of professionals. Filosofoonni ogummaa isaan barbaadan beekumsa warra muuxannoo yookaan dandeettii tooftaa ogummaatii miti. Filosoforoonni wanni isaan barbaadan beekumsa warra muuxannoo yookaan dandeettii warra tooftaa ogummaa qabuutii miti. According to Socrates, akka Socrates jedhetti yookaan ibsetti wisdom consists of the critical habit and the eternal vigilance about all things and a revenge for truth whatever it is for and wherever it is placed. Ogummaan xiinxala bartee ta'ee fi kan waan hunda irratti yeroo hunda ka'umsa barbaaduu fi dhugaaf kabaja kennuudha. Bakka fa'inatti kanaan godhu jechuudha ka'umsa barbaaduu fi dhugaaf kabaja kennuudha. Ogummaan jechuudha. Wisdoms. Akkasuma based on the Socrates according understanding of the wisdom philosophy as a pursuit of wisdoms. Socrates kanarra dhaabbatee bu'uura isaa kanarra dhaabbatanii irra dhaabbachuudhaan ogummaa filosofii akka guddisuuf kan hundeeffame isaan kanneen kanaa jechuudha. Ogummaa kana guddisuudhaaf akka Socrates kanarra dhaabbatanii the first the development of critical habits xiinxala bartee ta'ee guddifachuu. Bartee godhu ogummaa filosofii kana dubbachuudhaaf habitant yeroo habitant ta'e developmentis yeroo kan ta'u ta'e it is running to the philosophy. The second is the continuous search for truth. Dhugaa barbaaduuf itti fufiinsa qabaachuu. Dhugaa barbaaduudhaaf filosofii jechuun bira wanta takka yeroo argite sababaa fi hunda wajjin deemtee dhugaa barbaaduu irratti deemuu qabda. Nama amansiisuufaafis isa sanis barbaachisaa jechuudha. The third, the questionings of apparent. Gaafii ifa ta'e tokko. Namni yeroo wanta kana si gaafate akkasuma deebiillee gaafiillee si gaafatu yookaan deebiillee deebisu ta'e akka ifa ta'etti questioningii ifa ta'e san gaafachuu akkasuma wanta ifa ta'es deebisuu irratti kan Socrates irra dhaabbatamee guddina isaan sadeen kanaa hamma. To integrate the observability of views means to deal creatively with the phenomenal world, to get beyond the common understanding and to speculate about things that other people accept with no doubt. Wanta ifa ta'e qorachuu jechuun taatee addunyaa irraa uumuudha. Taatee tokko addunyaa irratti uumuudha. Hubannoo waliinii irratti isaa ol deemuudha. Hubannoo waliin koomanii ta'e tokko irratti hubachuu san irratti kan isaa ol ta'e deemuu qabda. Namoonni shakkii tokko malee wantoota fudhatan gamaaggamuudha. Shakkii tokko malee yeroo dubbattu kan onnee isaanii ajaa'ibsiisee isaan fudhachiisu ta'uu qabaa jechuudha.
Questioning or criticism is not the final end of philosophy. Philosophy is akka philosophy keessatti garuu gaafii yookaan faalleessuun questioning or criticism dhuma philosophy hin ta'u. Not the final end of philosophy. Philosophy yeroo faalleessine dhuma hin ta'u. Akkasuma gaafiin yoo dhuma hin qabu jechuudha. Gaafii yeroo gaafannus deebisaan waan duuba jiruuf yeroo faalleessinus sirreessuun waan jiruuf dhumaa miti jechuudha. Raising the right question is often taken not only as a beginning in the direction of philosophy but also as it is essence. Gaafii sirrii kaasuun yeroo hedduu jalqaba filosofiiti. Akkasuma agarsiisa karaa qofa osoo hin ta'in akka qabiyyeetti kan ilaalamudha. It is essence ta'ee jechuudha. Gaafii sirrii kaasuudhaaf yeroo hedduu jalqaba filosofiiti jechuudha. Gaafii sirrii kaasuun akkasitti agarsiisna jechuudha. Karaa kana qofa osoo hin ta'in akkasuma akka qabiyyeetti kan ilaalamudha jechuudha gaafiin reasoning the questioning jechuudha. The philosophical enterprise, as Vincent Peale stated, as active, imaginative process of formulating proper questions and resolving them by rigorous, persistent analysis. Philosopher enterprise kan Vincent Peale stated jedhamu maal jedhe gaafiilee sirrii kan kaasuu fi jabeenyaan itti fufiinsaan xiinxala hiikuu fi falmii jabaa godhuudha jechuudha. Gaafiilee sirrii kan kaasu jechuu fi jabeenyaan itti fufiinsaan xiinxala hiikuutii fi wanta takka xiinxalee hiikuu irratti solve godhuu irratti akkasuma falmii jabaa godhuu irratti kan isa kakaasuudha jechuudha. Filosofiin kanneen kana kan qabu ta'a. Filosofiin jalqaba constructive side kan ijaarsaatiin uumaadhaan jechuu ijaarsaatiin constructive yeroo inni akka filosofii kanatti it attempted to formulate rationally defensible answer to certain fundamental question concerning the nature of reality, the nature of value and the nature of knowledge and the truths. Uumama dhugaa ta'e irratti hundaa'uun amaloota isaaniitii fi kanneen biroo gaafiilee garii isaatiif sababa kan namaaf ta'u deebii isaa kan ittiin ofirraa qolachuu dandeenyuun baasuu qabna. Beekumsaan haa ta'u in truth, in value and in nature uumamarraa isaa ta'u in constructive side irratti kan inni barbaadu nature, knowledge, truth, value and reality kan barbaadu jechuudha. Isa kanaan sababa kan ittiin namaaf ta'u deebii itti kenninu irraa baachuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu critical side karaa ittiin xiinxalamuun kan ittiin critically goonuun. It deals with giving a rational critic, analyzed clarification and the evaluation of answer, given to basic metaphysical, epistemological and axiological questions. Inni kun bu'uura metaphysical akkasuma metaphysical hatee axiological fi epistemological hatan kana gaafilee isaanii kana deebisaa kennameef sababoota xiinxala ibsa gahaa fi gamaaggamaan kan kennamuuf ilaalamudha. Gamaaggamaan wantoota kennamuuf kana kan ilaaluudha jechuudha. Wantoota metaphysical, epistemiological, epistemological, axiological questionii kana gaafilee isaanii kana jechuudha. Deebisaa kennameef sababoota xiinxala ibsa gahaa fi gamaaggamaa kan kennamuuf ilaalamudha jechuudha. Philosophy is an activity. Philosophy sosochiitti it is not something that can be easily mastered or learned in schools. Mana barumsatti karaa salphaan kan beekamu yookaan barachuuf kan danda'amu miti filosofiin. Karaa salphaan kan baratamu miti filosofii jechuun in activity sosochii kan barbaadu. The product of philosophizing is philosophy. As a product, however, what makes someone a great philosopher is not a produced philosophy, but his or her outstanding ability of philosophize. Bu'aan filosofii akka oomishamuutti. Bu'aan filosofii tokko bu'aa irraa argatte akka nama oomishuuti. Ta'ee garuu, however, nama tokko filosofii guddaa kan godhu nama tokko someone great philosopher na wani godhu filosofii uume osoo hin ta'in
not a product of philosophy. Product kan oomishe yookaan kan uume osoo hin ta'in, but it is outstanding ability to provide. Ogummaa filosofii qabaachuudhaan jechuudha. Ogummaa isii shaakaluudhaan, ogummaa maaliin dhufa? Filosofaayiz ta'uudhaaf shaakalli barbaada. Wantoota sadiin asii olitti ilaalle kana afaan filosofii baruu wantoota akkasii sanirratti kan barte yoo ta'e malee kan waraqaa yookaan maastareetiidhaan fudhatan filosofii nama hin godhu, nama hin taasisu jechuudha. Barattoota keenya har'aaf asirratti nuuf dhiyaa. Kan itti aanu basic feature of philosophy kan ilaallu ta'a. Namoonni ammallee haarii taatan subscribe chaanaalii keenya kan telegram Ashaamteef jechuudhaan seenaa gaafiilee garaagaraa exaamii garaagaraa akkasuma qormaatawwan garaagaraa kan bahame san isiniif gadhiifnaa achirratti ilaaluu dandeessu gaafiilee garaagaraati waliin. Har'aaf asirratti kan nuuf gahu natti fakkaata. Yeroonis waan deemuuf gabaabsinee yoo barsiifnee bareedaadha. Wantoota isiniif hin galles akkasuma Ashaamteek or komentii kana jalatti nuuf kennuudhaan komentii keessan kan fudhannu ta'a. Isinis jabaadhaa barnoota hordofaa asumaan nageetti isin jechuu barbaada.